Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chanaala ogeessa Jalalaa kan daawwachaa jirtan qophii Faana Jalalaati. Qophii Faana Jalalaatiin seenaalee Jalalaa akkasuma namoota Jalalaa yeroo ammaa kana addunyaa qabataa jiran isiniif dhiyeessina. Biyyoota Arabaa, biyyoota Somaaliif, biyyoota Hindiirraa akkaan dubbatamtuudha. Waraana itti labsee dhufee loleen. Hololeenis dachii irraa qabachuuf takkaa'uu faayidaa biroo osoo hin taane Leylaa fi Qeys akka walii kannan qofa ture. Guyyaa tokko isaa gidaara dhungatu namni wahii arge. Yeroo kana gaafatan. Maraatuun ta'e waan biroo hunda bira dabartee gidaara dhungachiisu eegaltee jaaniini. Yeroo kana Leylaafis furmaanni xiqqoo dhufee iftiinni tokko mul'ateef. Isinilleen akkuma Qeys duraanis isaa waliin jiraachuudhaaf abdii qabdu ture.